Akkamiin dhageesse sagalee koo Yesuus namoota danuu sana gidduudha Yesuus. Nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. An hojjetaa wangeelaa Daawit Laggasiin jedhama. Har'a keessummaa jabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Kallattiidhumaan gara keessummichaattan isin dabarsaa. Nama Waaqayyoo tokko wajjinan wal isin barsiisa. Isaa wajjiniin turtii akka gootan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Kallattiidhumaan gara isaattan isin dabarsa. Kan namni irra goree bira darbu Yesuus maal siif godhu jettee gaafachuudhaan Yesuus ansiftaani madhaam waan hundumaa Yesuus. Fayyaadha? Nagaadha? Baga nagaan dhuftee? Nagaadha? Akkam? Nagaa gamtaa Waaqayyo. Tolee, kallattiidhumaan gara isaattan isin dabarsaa. Keessummaan koo nama isin amma argaa turtanidha. Kallattiidhumaan isarraa akkasin hordoftanan barbaada. Tolee, maqaa kee guutuu fi bakka dhaloota kee. Maqaan koo Alabarraa Fixumaa tajaajila waldaa Makaana Yesuus warra jala kan hojjedhuudha. Akkaataa hojii kootiis immoo kolmatti argaa jirtanii ani bu'aa bahii rakkinaa fi baakeetti Waaqayyo hojjechaa akkan ture beekamaadha. Haala jireenya koos immoo argaa jirtu kana keessatti hojii Waaqayyoo irratti bareedinatti tole hin jenni haala nama xiyyaachaa jiraatti hojjechaa akkan jiru kunis argamaa kanuma jirudha. Tole, akkuma nama jedhee obboleessi keenya tajaajilaan wangeelaa Abarraa Fixumaa lixa Wallaggaa aanaa Hoomaa ganda Siibaa Yebboo keessatti akka dhalate akkasumas waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Siibaa Hingidoo keessaa akka tajaajilu nu dubbateera. Tole, Abarraa akkaataa jireenya kee amma akkuma viidiyoo irraa argaa turanii ati jireenya kee keessatti abbaa maatii akka taate information qaba. Mee isa afaanuma keerraa dhaggeeffattoota keenyaaf akka ta'e qooduun barbaada. Ani abbaa maatii tokkooti. Mucaa tokko kan hin qabu. Mucaa kana sanii ittiin guddifachaa jiru. Haaluma tokkoon hojii tokko uummadhiin hojii irraan taa'amu jedhaa jedhee ittiin jiraachise. Mana koo kanas mucaa kana ittiin bulchataa jira. Haalli ittiin amma hojjetaa jiru immoo haala marga bitanii iddoon teessuma koos immoo iddoo teessuma gaarii hin ta'e bu'aa bahii qabudha. Kanuma keessaa immoo natti tolee natti bareedu jedhee Waaqayyo hojjechaa jira. Tolee, abbaa mucaa tokko akka ta'e isinitti dubbateera. Amma mucaa isaa wajjin wal isin barsiisa. Kan na biratti argaa jirtan kun mucaa obboleessa keenya Abarraa Mo'eeraa Abarraa kan jedhamudha. Kunoo ilma tokko qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kun mucaa isaati. Akka carraa haadha manaa isaa wajjin iddoo nuun viidiyoo kana itti fudhanne manarraa naannoo manaatti waan argannee fi guyyaa kana haadha manaa isaa argachuu hin dandeenye. Mucaan isaa garuu kunoo na bukkeetti argaa kan jirtanidha. Tolee, nama Waaqayyoo akkati hojii tajaajilaatii fi waldaa kana duwwaa irra utuu hin taane waldaa garaagaraa irraa akka ta'e eegaa. Mee utuu tajaajilaaf iddoo garaagaraa deemtu mudannoo si mudate mee gabaabaatti hordoftoota keenyaaf akka ta'e qooduun barbaada. Mallattoon jigeen. Yeroo ta'e tokko tooni tajaajilaaf deemaa jiru. Xalaawwan hojjetu nu qaqqabeetu jiru. Guyyaa sanatti bokkaan baay'ee roobee bishaanis guuteera. Achi sabni sun eeggataa jiru waan sababa jiruu fi ce'uu sababa hin dandeenye fi Waaqayyo akka ta'e ce'utti nooraan ofii isaatii danda'a akkam bu'ee ce'ee garma sana ce'ee kan darbu godhe. Lammaffaa gaafa darbu ammas goondaan bakka sana guuttee. Goondaan kun ishee lafa yaatudha. Ishee lafa yaatu ishee nama ciniintu. Darbuu hin dandeenye keessa darbuu hin dandeenye. Baay'attee jirti. Baay'attee jirti. Sana keessa eegansa darbee booda darbati ammas kun qunnamte lammataatiin eeggate. Ammas sana keessatti Waaqayyo garaagaraa akkaataa itti godhe. Goondaan kun lafa yaati atis lafa kanatti deemtu. Ayi lafa irra Anis miillaan kanatti miillaaf harkaan deemta. Akkuma amma argaa turtan jechuudha. Miillaanii wayni utuu miillaan lamaan deemu ta'ee kan hin keessa darbuu danda'udha. Amma garuu lafarra waan deemtuuf goondaan kun baay'attee jirti. Sitti namni ta'e. Na keessa ol duudaan deessu uffadhu keessa. Sababa ni harkaan miillaan deemu na keessa ol ni ta'e. Akkaataa hin danda'u kooti. Yeroo Waaqayyo immoo akkaataa hin naquu fi
Kaba yaada isaa ta'eefi sana hundumaa keessa dabarsina geesse. Lammaffaa ammas immoo yeroo kana keessa wanti deegan bahe keessa mucaa tokkotu wajjiniin deema ture. Mucaan kuni utuma na gargaaru na baatamiidhas iddoo tajaajilaa iddoo na qotaatti. Lafa rakkisutti si baatanii. Baatamee ceera bishaan jiru. Bishaan baatanii si ceesisu. Baatamee cee iddoo sanatti waaqayyo qe'ee mudannoo gosa dhawwinee fakkiin gosa dhawwinee hojii guddaa hojjechiifatee waaqayyo. Tolee nama waaqayyoo abarraa akkamittiin gara tajaajila kanatti dhuftee jechuun waamicha tajaajilaa kanatti akkamittiin dhuftee ati? Ani yeroo sanatti yeroonii afur waaqayyoo kuni bu'e. Dubati waaqayyoo kuni gaafa biyyaa yeroo afur waaqayyoo sochiin afura qulqulluu yeroo biyya kana keessa jalqabe. Bu'e waldaa akkas akkasii keessatti waldaa maqaan Yesuusii Siibaa Ingidoo keessatti afur qulqulluu bu'e jedhaniiti haasa'u. Hangaruu nannee booda dhaquun dandeenya sababa sababa jireenya kee kanaaf dhaquun iyyuu sitti ulfaata ture namoota gidduutti argamuudhaafu dhaquun dandeenya. Naani akka carraa konfiraansii waldaa warra Wangeelaa maqaan Siibaa Ingidootti. Ingidoo kee ture. Haala isaatti lubaa haala isaa lubummaa miti wangeelummaa hojjetu qeessa mangashaa. Lubaa mangashaa kennaa adda baasuu kennaa afur qulqulluu adda baasuutiin qabu. Luba mangashaa fi amma yeroo san hojjetaa wangeelaa Abbabee Cawaaqaa kan turan amma garuu lubaa Abbabee Cawaaqaa. Lubummaatti jedhanii haala sana obbo tokko afur qulqulluu waldaa keenya keessaa hojii hojjetaa inni ammaa nama qulqulluu kun jedheeni baay'ee nan hawwaa nan dheebodhaa ta'uu hin dandeenye. Inni obbo tokko kuni sin keessa dugdatti baatee nageesse. Dugdatti baatee gara waldaa kanaa si fida. Gaafa nageessu akkuma naqee wal galeeni sochii wayii natti dhaga'ame. Vaayibireetii wayii sitti dhaga'ame. Natti dhaga'ame naani afura amaa wayii ta'etti kun jeen. Ni shakkite afuricha. Na shakki. Waan sitti bu'u kana. Kanatti mana lolgufa na shakkinnaan kaataa xumarratti namichi gurbaan kun bukkee turu. Lubi mangashaa fa'a. Bukkee turu. Bukkee turu qabayyaa isaa fidaa fi bukkee iddoo ciichaa kennamee fi abulootii. Galuurraa asuma haa turuuf hin jedhanii. Akkaataan egeres bahaadhaan waan ta'eef. Boriifti waan ta'eef. Naani bulaan bulu. Dabullaan naa kaatanii shakkina afur qulqulluutii gara keessa waan ta'eef hojii sun hojjetaa waaqayyotu si barbaade naan jedhani. Isaan bukkee turaan naa kaatanii afura kaamsaa ala isaa gargabbaataniiti. Afura hamaa fayyaa qulqulluu immoo isaantu gargabbaatan. Yeroo sana isaantu kennaa hafuura qulqulluu fi hafuura hamaa gargar baasuu kan qabu lubaa mangashaa akkasumas lubaa Abbabee Cawaaqaa turan. Isaantu gargabbaatan. Achumaan gara tajaajila kanaatti dhufte. Tajaajilatti dhufte. Achumaan gaafa turu bakka isaan bukkeenyaan waldaanii solii waldaatiin nama kanaaf gaddaa waaqayyoo nama kanaaf akkasitti ilaalta osoo hin ta'in hojii boritti hojjechuudhaa fi yaada guddaa irraa qabaatii boriif nama kanaa barbaadamaa har'a osoo hin ta'in borii nama kanaa nyaatu turee sun jiru afur waaqayyoo kunii gara koo dhufee lissaanii ni argadhee lissaan booda immoo mul'ata arguu jalqabee. Akka booddee mul'ata arguu jalqabee akka booddee kaa waamichi naa ta'uu jalqabee waamicha kana dhaqee fuudhaa fi haalli. Tole egaa akkamittiin gara tajaajila kanaatti akka dhufte kaasteetta turtiin ati tajaajila kana keessa turte yeroo ammamiiti hanga hammaatti kanatti tajaajilte? Isaan asii tajaajila kan jalqabe booda egaa waggaa meeqa ta'a? Waggaa 20 ol. Waggaa 20 ol. Tole egaa turtii kanan wajjin gochaa ture obboleessa keenya Abarraa Fiixumaatii maal akka inni fakkaatu argaa turtanii tole nama waaqayyoo Abarraa hordoftoota nu daawwataa jiran viidiyoo kana kan daawwataa jiran biyya keessaa biyya alaa kan jiraataniin midhaamsa maalii qabdaa? Maal jechuu barbaadda? Dhaamsi nama barbaadu wangeelatti miila gochuudhaa fi isiniin nu barbaadachuu jechuudha. Wangeelli kun adeemu jechuudhaa fi anis nama akkoo keessatti eegan ta'ee anis miila wangeelaa adeemsuudhaa fi akkaataan kun na mudatee jira. Kanaaf hojjechuu ammayyuu daangaa hojjechuudhaa fi waaqayyoo keessa koof kennee dibata koof kennaa. Kanaaf namoota kanaan maal gaafii jechuu barbaadda? Egaa dibata kootti miila godhaa inni sochoosaa. Tole egaa namni waaqayyoo kun akka isin na bukkee dhaabbattanii deeggarsa namummaa akkanaa gootanii akkamittiin akka inni deemu mudannoo isaallee kaasee dubbataa ture. Isin miila lamaan deemuu iyyuu yeroo namni miiluma isaatiin deemuu iyyuu dadhabee konkolaataa mataa isaatiin deemaa jiru keessa jirra. Buleessi keenya kun immoo miila isaatiin iyyuu deemuu dadhabee yeroo itti harka isaatiif miila isaatiin deemaa jirudha. Kanaaf namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan
jaalala obbolummaatiin obboleessi keenyas kan isin gaafatu kan isa beektanis kan isa hin beeknes fagoof dhiyoo kan jirtan baadiyyaaf magaalaa kan jirtan waan dandeessaniin akka isa bukkee dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafannaa. Kanaaf namoonni obboleessa keenya kana bukkee dhaabbachuu barbaadan kunoo akkaawunti baankii nigdi baankii irraa baafatee qabaa. Kanaaf kunoo lakkoofsi kun yoo isinii mul'achuudha baate barreeffamaan isinii keenya. Kanaaf isaan akka bukkee dhaabbattan lakkoofsa bilbilaa isaallee isiniin ka'a akka hordoftan akka deeggartan jaalala waaqayyootiin isin gaafannaa. Tole egaa nama waaqayyoo turtii naa wajjin turteef waaqayyo si haa eebbisu. Gooftaan si duukaa haa ta'u jabaadhu kan kana caalu sirraa eegnaa waaqayyo si dhaabbateera jabaadhu nagaa waaqayyootiin. Kan namni irra goree bira darbu Yesuus maal siif godhu jettee gaafachuudhaan Yesuus ansittaan himadhaan waan hundumaa Yesuus kan namni irra goree bira darbu Yesuus maal siif godhu jettee gaafachuudhaan Yesuus ansittaan himadhaan waan hundumaa Yesuus akkamiin dhageesse sagalee koo Yesuus namoota danuu sana gidduudhaan Yesuus kan namni irra goree bira darbu Yesuus maal siif godhu jettee gaafachuudhaan Yesuus ansittaan himadhaan waan hundumaa Yesuus akkamiin dhageesse sagalee koo Yesuus namoota danuu sana gidduudhaan